Jala bultiin ayyaana cuuphaa guyyaa har'aa guutuu Itoophiyaatti kabajamaa jira. Ayyaanichi ayyaanota gurguddoo mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessaa tokko ta'uu fi hiikkaan ayyaanichaa cubbuu irraa fayyuu dhala namaan kan wal qabatu ta'uu barsiisaan amantichaa BBC'tti himaniiru. Barsiisaa Qongeessaa Masaayii Tonkoluun jedhama. Lallabaa wangeelaa mana amantichaati. Ayyaanni cuuphaa kun kallattiidhaan gooftaan Yesuus Kiristoos fayyina kan ittiin eegale ayyaana kanaani. Egaa cuuphamuu isaatiin du'a nurratti murtaa'ee ture. Seexanni garbummaa bara baraatiif Addaamiif ilmoo isaanii qabee kan ture. Kan irraa haqee cuuphamuu isaatii waan ta'eef ayyaanni cuuphaa iddoo guddaa qaba. Gama biraatiin ayyaanni cuuphaa ayyaana namaas kan Waaqayyootis. Ayyaana namaa yoo jennu namni kabaja kan argatu cuuphaa kanarratti Waaqa isaa cuuphuudhaan namoota keessaa qulqulluun cuuphaan gooftaa Yesuus Kiristoos kan cuuphe Yohaannis innis kabajatti argateera. Gooftaan immoo kasoomina kan ittiin nu barsiise gad of qabee uumaa ta'ee uumamaa harkatti cuuphamuusaa kan ittiin ilaallu. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana Waaqaaf namaa waliin kabajatudha. Kan biraa ayyaanni kun ayyaanni afaan Giriikitiin Epifaaniyaa jedhamu. Yookiin immoo afaan Geezitiin Astariyoo jennu. Astariyoo jechuun mul'achuu ifa bahuu Waaqayyoo, ifa bahuu tokkummaa fi sadummaasa kan ittiin agarsiisnudha. Ayyaana kanarratti taabotatu baha. Manneen kiristaanaa Ortodoksii hundarraa taabotni hin baha. Achi buleetti bataskaanota hundatti muudee hiikkaan kanaa inni gaafii gaariidha. Egaa taabotonni kun manneen iddoo waaqeffannaati kan ba'anii fi inni guddaan maqaan Waaqayyoo kan irratti barreeffame taabonni iddoo jiranii irraa ka'anii kara iddoo cuuphaa lageen jiranitti yookiin iddoo bishaan qophaa'etti taabonni deemee achi bula. Kunis gooftaan Yesuus Kiristoos Galiilaarraa kara Yordaanos imaluusaa kan ittiin agarsiisudha. Kanaaf manneen amantaatirraa ka'anii karasitti deemu. Inni kan cuuphame immoo halkan keessaa sa'a 9 waan ta'eef sa'a sanittis deemuunis socho'uunis waan hin danda'amneef sirni waaqessaa immoo halkan san guutuu waan raawwatamuuf bu'uura kanaan taabotonni har'a galgala karas deemanii kana fakkaataa jechuudha. Ayyaanichi kaagama amantaan qabuun cinaatti naannolee garaagaraatti taateewwan aadaa adda addaan dabaalamee kabajama. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti taateewwan aadaa ayyaana kanaan wal qabatanii raawwataman keessa gombisnii fi wal kaadhimmachuun kanneen ijoo ta'u waajjira aadaa fi turizimii aanaa Giraar Jaarsoo keessa ka hojjetan Obbo Biraanuu Seefuu BBC'tti himaniiru. Tole maqaan kiyya Biraanuu Seefuun jedhama. Waajjira aadaa fi turizimii aanaa Giraar Jaarsoo godina Shawaa Kaabaatti yookaan immoo Sanaalee. Waa lamatu jira. Waan lamaan keessaa tokko dargaggeessi fi dargaggeessi irra caalmaatti har'a jala bultiidhaan eegalee jechuudha. Sirba dhiichisa. Haala saniin saabonni hin ba'a jechuudha. Isa booda iddoo saabonni ba'u sanitti dhiichisaa bulaa jechuudha. Borummoo yeroo iddoo saabonni itti ba'etti yaa ta'u yeroo galaa jirus yaa ta'u dargaggeessi kan guyyaa hiikaa yookaan immoo guyyaa kan faasigaa kan hiika wal fuudhantu guyyaa boruu kan wal kaadhimata wal ilaallata dargaggeessi jecha kan itti ilaallatu jechuudha. Keessattuu bifa aadaatiin babbareedee waan akka arrichaa jennu kana waan akka urgaa'u kana gurrarratti godhatee gofaree isaa fidee ulee isaa qabatee toni guyyaa akka boruu kana kan itti ilaallatu geengoo uumuudhaan dargaggeessi dhiiraaf dargaggeessi dubaraa geengoo uumuudhaan walitti ragadu. Yeroo walitti ragadan kana warra wal ilaallate jechuudha. Warra wal ilaallate warra fedhinnaa walirraa qabu jechuudha kan itti sirban. Wanti kana duratti godhamu aadaa naannoo yookaan hawaasa naannoo kanaatiif huccuudha. Huccuu uffatan huccuu haaraa bifa aadaatiin bifa naannoo kana ibsuun kan itti hodhisiifatanii fi kan itti bitanii deebi'ee immoo kanallee kan hin qabne immoo uffatuma isaanii haaraa muufaa duraa kan itti miidhatanii dursa kan taasifamu jechuudha. Gugsiin fardaa yeroo ayyaana kanaa ni gaggeeffama naannoo keessanitti? Kanan lama hin jedhe inni tokkoonaa nama silasitti maa ture yoo ta'u inni lammaffaa immoo gombisa yookaan immoo gugsii fardaati. Gugsii fardaa kanas jalqaba farda ofii dursa kunuunsatu godha dargaggeessi.
fadda isaatti kunuunsi godhu inni ka guyyaa guyyaadhaan immoo guyyaa nama saditti waan akkasii inni ka sabooda nyaata gosa adda addaa nyaachisa jechuudha. Marga qofaa miti kan nyaachisu akka godina Salaaleetti garbuun jira, ajjaan jira, shumburaa asheeta jedhama. Amma yeroo ammaa kana sirriitti argamu isa kana nyaachisa. Dursa sirriitti akka fiigu akka mo'atuuf akka gombisee galuuf jechuudha kana nyaachisa dursa isaa jechuudha. Guyyaa boruu kana ganama nyaata baay'ee nyaachisu nyaata muraasa nyaachisee dhiqee irraa goggogsee gara gombisaa deemaa jechuudha. Gombisni kun amma maa inni? Gombisa jechuun walfalmiidha. Walfalmii garee lamaatu jira. Walfalmii garee lamaa gaafa hin jedhu lafa kiiloomeetira tokko ta'u gamas jaajjes gareedhaan fardi 20 yookaan 30 gara kallattii bahaatti yoo jaajje fardi 20 kan ta'u immoo kallattii kibba lixaatiin jaajjaa jechuudha. Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa mootummaan Itoophiyaa haleellaa qilleensaa hidhattootni Huutii kan biyya Yemen Yuunaayitid Arab Emirates keessatti raawwatan nan balaaleffadhaa jedhe. Haleellaa guyyaa kaleessaa buufata boba'aa UAE irratti raawwatameen namoonni 3 ajjeefamaniiru. Haleellaan kun gocha shororkeessummaatii jedhe ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa. UAE'n Saawudii Arabiyaa waliin ta'uun mootummaa Yemen hidhattoota Huutii waliin waraanatti jiru deeggarti. Itoophiyaa waliinis michummaa cimaa akka qabdu himama. Wayita dorgommiin waancaa kubbaa miilaa Afrikaa biyya isheetti gaggeeffamaa jiru kanatti Kaameruun hojjettoonni biyyattii bahanii taphawwan gaggeeffaman akka daawwataniif dirqisiisaa jiraachuu hojjettoonni komatan. Keessumaa hojjettoonni kutaa biyya kibba lixa Kaameruun ajajawwan bulchaan naannichaaf kantiibaan magaalaatiin kennameen istaadiyeemitti argamanii tapha daawwachuun hundaafuu dirqamaa jedhameeraa jedhu. Murteen kun erga taphawwan muraasni magaalaa Limbee keessatti daawwattootni muraasni istaadiyeemii keessatti argamanii gaggeeffameen booda ka darbedha. Lixa Keeniyaatti laga Yaalaa jedhamu haroo Viktooriyaatti yaa'u keessaa yoo xiqqaate reeffi namoota 20 argamu gareen mirga namoomaa hiikaa Afrikaa jedhamu hime. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Naannolee Amaaraa, Tigraay fi Affaar keessatti namoonni 100,000 lakkaa'aman yaala fayyaa lubbuun turuuf isaan barbaachisu dhabuun daran isaan yaaddessu koreen fannoo diimaa idil addunyaa beeksise. Tigraay keessatti sababa qorichi hin jirreef dhukkubsattootni qoricha yeroon irra darbe fudhachuuf dirqamaniiru jedhe. Beekaatuma dabalee isinitti hima. Dhaabbileen fayyaa sababa waraanaan manca'aniiru. Dhiyeessiin meeshaalee fayyaa fi qorichootaas sababoota waraanaa deemaa jiru rakkoo nageenyaa fi ulaan cufaa ta'uun hanqinni guddaan jira jedhe koreen fannoo diimaa idil addunyaa. Naannoo Amaaraa keessatti sababa dhiyeessiin qorichaa hin jirreef hospitaalonni tokko tokko cufamuu fi namoonni dhukkuboota lubbuuf yaaddessaa ta'an qaban guyyaa guyyaan du'aa jiraachuu himeera. Dhaabbileen fayyaa tajaajila waan hin kennineef hedduun isaanii bishaanii fi ibsaa waan hin qabneef haadholiin manatti dahuuf dirqamaa jiru jedhe. Qorichi ibsaa kibxata baaseen Tigraay keessatti hakimoonni meeshaalee wal'aansaa fayyaa akka giloovii fi meeshaalee baqaqsanii hodhuu silaa yeroo tokko qofaaf tajaajilan bishaaniin dhiqanii nama biraaf itti fayyadamaa jiru jedhe. Wanti madaa ittiin dhiqan waan hin jirreef bakka tokko tokkotti hakimoonni madaa dhiquuf ashaboo fayyadamaa jiru. Bakka kaanitti ammoo qorichoonni yeroon irra darbe sababa hanqinni jiruuf dhukkubsattootaaf kennamaa jiraachuu koreen fannoo diimaa idil addunyaa himeera. Rakkoon kun lubbuu namoota 100,000 lakkaa'amanii balaaf saaxilee akka jiru hime. Qaamoleen waraana kaaba Itoophiyaa keessaa qooda qaban marti gargaarsi namoomaa barbaachisaan osoo hin barfatin kanneen rakkoo keessa jiran akka dhaqqabu haala mijeessuu akka qabanis gaafateera. Iddoowwan namoonni sababa waraanaan miidhaman jiranitti gargaarsa yaala fayyaa fi kan namoomaa itti fufee akka jiru kahime koreen fannoo diimaa idil addunyaa haleellaa qilleensaan namoonni miidhamuu dabalatee lolli itti fufuun akka isa yaaddessu ibseera. Instituutiin qorannoof qo'annoo Oromoo rakkoolee afaan Oromoo sirnaan barreessuun walqabatan irratti hojjechaa akka jiru hime. Baatilee 3 dura dhimma afaan aadaa fi seenaa Oromoo irratti qorannoof qo'annoo akka godhu labsiin aangoon kennamee fi ka'undaa'e instituutichi caaseffama ittiin gaafatamummaa itti kenname ba'uuf isa dandeessisu diriirsaa jiraachuu hima.
Koreen waaltina afaan Oromoo Biiroo Aadaaf Turizimii Oromiyaa jalatti waggoota dheeraaf hojjetaa ture bifa haaraan instituutii kana jalatti ijaaramee hojiitti akka jiru instituutii qorannoof qo'annoo Oromoo keessatti dursituu garee qormaata galmee jechootaa akka ta'an kaadhimamtuu PhD Mitikkee Bitawulliin ni dubbatu. Biraanuu Gammachuu hojiilee waaltina afaan Oromoo fi afaan Oromoo sirnaan barreessuun walqabatan hojjetamaa jiran irratti kaadhimamtuu PhD Mitikkee Bitawulliin dubbiseera. Qormaanni afaan Oromoo ergi qoratamuu jalqabee bara 1985 fakkaataa yeroo jalqabeeyyuu Biiroo Aadaaf Turizimii jalatti jalqabee san booda dhimmamtoota adda addaatii wajjiniin wal keessa dhufuudhaan kan jalqabe yeroo sanatti jechuudha. Biiroo Aadaaf Ispoortii, Biiroo Aadaaf Beeksisaa, Biiroo Aadaaf Turizimii keessa warra jiraniin walitti dhufan yeroo sana kan hojii sana jalqaban jechuudha bara 1985. Sababni dhimmamtooti kun barbaachisaniif immoo wantinni al tokkotti hawaasa keessatti diriirii al tokkotti hawaasa keessa waan galuu danda'u miti. Kotti fudhatama waan argatu miti. Biiroo keenya qofaan wanta hawaasa bira ga'uu waan hin dandeenyee fi qaamni kun dhufanii faana ta'anii hojjetu jechuudha. Inni miidiyaa irratti hojjetu waan asitti waan ta'e sana fuudheen karaa miidiyaatiin inni biiroo barnootaa hojjetu sirna barnootaa keessa inni yuunivarsiitii keessaa barsiisu bakka barsiisutti maanuwaalii adda addaa waan qopheessu waan sana keessatti barattoota biraan salphaadhaan akka ga'uu danda'u sanaan kana yaadaneeti koreen kun kan hundaa'e maaliif hundaa'e yoo naan jettee bu'aan wantoota sanaa immoo yeroo baay'ee nuti kan nuti maxxansiisnee baasnu wiirtuu irratti wiirtuu kan jedhamtu joornaalii tokko qabna. Wiirtuun kun amma jildii 14ffaa irra geessee jirti. Lammata immoo akkuma beekamu jechoota adda addaa jechoota achitti koree waaltinaadhaan mogga'an immoo kallattiidhumaan galmee jechoota qopheessinu qabna. Gareen qormaata galmee jechoota jira. Galmee jechoota afsadee aflamee qopheessinu sana keessatti akka inni hammatamu goonee ol keessisna jechuudha. Kanaaf amma yeroo kanatti koreen kun fooyya'ee namoota daddabalatee hayyoota daddabalatee wantinni wiirtuu tokkorraa madda waan ta'eef akka saayinsiisaattis iddoo garaagaraa taa'ee namni wanta waattessuu hin dandeenyeef bakka tokkotti instituushinii qorannoof qo'annoo Oromoo keessatti hojiin isaa gaggeeffamaa jira. Irra caala rakkoo bal'aa kan mul'ataa jiru barreeffama irratti mul'ata. Warri yuunivarsiitii keessa hojjetanii, warri miidiyaa irra hojjetanii, warri kitaaba barreessanii adduma addaan waan ta'een fakkaatu. Keessattuu seera barreeffamaa wajjin kan wal qabate. Koreen kun kana ilaaleera kana irratti maal jettu? Nuti immoo wanti lafa keenya jira. Wanti koreen kun seera afaan Oromoo keessatti amala afaan Oromoo qabu wajjin barreeffama isaatii qabu wajjin wanti fakkaatu jira. Sana fudhachuu irratti rakkoon si galtee fi kan maxxansee barreessu jira, fi irraa butee kan maxxansu jira, irraa fageessee kan barreessu jira, dhaa kan maxxansu jira, xixinnoo jechuudha. Kan itti irraa fageessu jira. Wal faana madaqee koreen kun wanta lafa kaa'e sana, wanta walitti fide sana, waan kooyin godhe sana akaakuu karaa adda addaatiin mala adda addaatiin walitti fidee moggaasee tokko keessaa immoo moosisee baase sana fudhachuu irratti harkifannaatu jira jechuudha. Maaliif namni dafee ittiin madaqu jechuudha. Kanarraan kan ka'e nuti immoo yeroo sanatti aangoo hin qabnu. Aangoo kana fudhadhaa, kana dhiisaa, kana deebisaa jechuu hin dandeenyu yeroo sanatti. Kanaaf akka fedheetti barreessaa jechuudha. Amma instituushiin kun ergi dhaabbatee gadeemnee adabuudhaafis, sirreessuudhaafis, wantoota gochuudhaafis, kallattii qabsiisuudhaaf kana booda nuuf carraansaa bal'aadha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumurama. Akka qopheesse Beekaa Atoomaa kan isin biraan gahaa ture Galaanaa Balaayee ogeessa teeknikaa Oskaar Boongaa waliin ta'uudhaan bor yeroo akkanaa walitti deebina. Horaa bula.